Kaayyoo keessanii fi waa'ee eenyummaa keessanii yeroo hunda dubbachuun tasumaan barbaachisu. Sooshaal miidiyaas ta'ee namni hundi maal akka gochaa turtan beekuu qabu. Maal akka hojjechaa turtan isin osoo hin taane bu'aan keessan isin himuu qaba. Namoonni baay'een eenyummaa isaanii namootaaf ibsuuf yeroo dheeraa fayyadamu. Isin garuu kanarraa adda ta'a. Namoota bu'aa keessan irrifachiisuu qabdu. Xiqquma dubbattanii hanga dubbattanii ol gochaan agarsiisuu qabdu. Wanti dhoksaadhaan hojjettan waltajjii irratti isin badhaasisa waan ta'eef namoonni baay'een jireenya gammachuu fi qananii qabu jiraachuu ni barbaadu. Garuu callisuudhaan keessa ofii dhaggeeffachuun barbaadan. Yeroo ofiif kennanii ofirratti mari'achuu isin barbaadan. Jireenyi amma keessa jirtan kun isinitti tolaan jiru taanaan har'aan booda xiyyeeffannaa keessan eenyummaa namoota biroo irraa kaastanii gara keessanitti jijjiiruu fi callisuudhaan barbaadanii of argachuu qabdu. Fakkeenyaaf haala amma keessa jirtan kana keessa maaliif kan jiraattan? Jireenya keessan maaf mo'achuu dadhabdan? Kaayyoo keessan kan galmaan ga'uu dadhabdan maaliif isinitti fakkaata? Kanaaf ammoo sababa baay'ee qabaachuu dandeessu. Isaan keessa inni tokko cimtanii waan hin hojjenneef. Sababni cimtanii hin hojjenneef inni tokko ammoo wanta hin barbaachisne ilaaluuf sa'aatii dheeraa bilbila keessan irratti waan dabarsitaniif. Sammuun keessan boqonnaa argatee akka yaadu hin eeyyamtaniif. Sooshaal miidiyaa irraa suuraa fi laayif istaayilii namoota biroo ilaaluun sammuuf booressaa oolu. Jireenyi kiyas maaf akkas hin taane jechuun hinaaffaa keessa galtu. Isaan garuu kan achi ga'an osoo namni isaan hin argin itti dadhabanii aarsaatti kaffalaniiti. Yeroo sana namni kamiyyuu kan harka isaaniif rukute hin jiru. Namni harka isaanii rukutu dhabamus dantaa isaanii miti. Of dhoksuun cimanii hojjetan. Kaayyoo isaanii erga milkeessanii booda garuu namoonni baay'een harka isaanii rukutu. Sammuu keessan qulqulluu taasisaa. Kaayyoo keessaniin ala sammuun keessan wanta kamiin ho'atamuu qabu. Iddoo hawwitan kan geessan haala sanaan qofa waan ta'eef har'a viidiyoo kanaan faayidaa callisuun qabu gadi fageenyaan ilaalla. Na waliin tura. Yeroo baay'ee rakkoon keenya wanta dubbachuuf hin geenye rakkoo dubbachuuti. Rakkoo kana hundi keenya waan qabnu na fakkaata. Kanaaf ammoo sababni baay'een jiraachuu danda'a. Isaan keessaa inni tokko namoonni akka namaatti akka nu ilaalanii fi gatii keenya akka hubataniif ragaa ba'uu fakkaata. Yookaan ammoo namoonni akka nu kabajaniif ta'uu danda'a. Kan akkas dhamaali. Al tokko tokko namoota of kabachiisuuf jecha wanta dubbachuu qabnuu fi hanga dubbachuu qabnu ol dubbachuun gatii tokkollee hin qabu. Callisuu keessa deebii baay'eetu jira waan ta'eef barbaachisummaa callisuu yaaddanii beektu maaf gurri lamaa fi afaan tokko akka nuuf kennames sababa isaa yaaddanii beektu. Sababni isaa inni guddaan dubbachuuf yeroo sirrii fi dubbachuu dhiisuuf yeroo sirrii adda baasuun akka beeknuuf. Yeroo nuti dubbachuu hin qabnetti wantoonni naannoo keenya jiranii fi haalonni tokko tokko akka nuti dubbannuuf nu jajjabeessanillee yeroo sana callisuu filachuudha. Dhugaadha jireenya al tokko tokko ulfaataa fi walxaxaa ta'uu danda'a. Madaala jireenyaa eeggannee kan jiraannis nu dhorkuu danda'a. Haa ta'u malee yaadaaf qalbii keenya alaa ol galchinee jireenya keenya to'achuu qabna. Waa'ee namaa yaaduu dhiisnee gara keenyatti deebi'uun waa'ee keenya yaaduu eegaluu qabna. Yeroo waa'ee eenyummaa keessanii iddoo hundatti dubbachaa deemtan ofii keessaniif akka kiyyoo ofiif qopheessaa jirtan beekuu qabdu. Faallaa kanaa icciitidha yeroo hojjettan garuu namoonni hiriyaa keessan ta'uufillee yeroo itti fudhata. Isin miidhuuf ammoo sana caalaa yeroo itti fudhata. Kanaaf eenyummaa keessan afaaniin namatti hin himina. Barbaadanii akka irra ga'an taasisaa malee yeroo isin callisuu baay'istan namoonni isinitti iyyuu danda'u. Yeroo kana soomaan godhina waa tokkollee hin dubbatina. Wanta isin hin hojjenne isinitti maxxansuullee danda'u. Ammas tasgabbaa'a. Yeroo akkana gootan isaaniif waan oolmaa oolaa jirtan isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu faallaa kana ofii keessaniif oolmaa oolaa jirtu. Callisuu keessanirraa tasuma isin miidhuu akka hin dandeenye yeroo hubatan lammata gara keessan yoo dhufuu barbaadan ni dhiphatu ni yaadda'us. Yeroo kana eenyummaan keessan akka isaan ofitti hin amanne taasisa. Kuni ammoo miirri ofitti amanamummaa isaanii akka jeeqamu taasisa. Ilaalchi isiniif qabanis ni jijjiirama. Kana booda akkamittiin akka isin miidhuu danda'an tasuma beekuu hin danda'an. Isinis waa'ee keessan karaa yookaan yaada tokkollee kennuuf hin qabdan. Yeroo kana eenyummaa keessan isa dhugaa waan hin beekneef wanta isin hin qabne isinirra kaa'uu fi akka ilaalcha isaaniitti isin tilmaamuu danda'u. Yeroo jireenya isaanii dhiisanii jireenya namoota keessa jiraatan kan isin ammoo akka isaan caaltanii fi isaan akka dogoggoranitti immoo keessan caalaa callistanii maaf kaayyoo keessan irratti hin xiyyeeffanne. Jireenyi amma keessa jirtan kun hidhee isin hambisuu hin qabu. Callisuudhaan waa'ee namaaf of ibsuu yaaduu dhiistanii sa'aatii 24 guutuu sammuu keessan keessatti kan dhufu waa'ee milkaa'ina kaayyoo keessanii qofa ta'uu qaba. Callisuun gowwaadhaaf deebii quubsadha akkuma jedhamu. Namoonni baay'een callisuu fi daandii mataa isaaniitiin kan imalan gowwummaa osoo hin taane gammummaa akka ta'e hubachuu qabu. Kanaaf namni hundi waa'ee eenyummaa keessanii beekuu qabu. Eenyummaa keessan namootaaf of hin ibsina. Isaan barbaadanii akka irra ga'an taasisaa malee. Yeroo kamiyyuu eenyummaa keessan of ibsuuf yeroo keessan gubuu fi namoota waliif falmuun gatii tokkollee kan qabne hubachuu qabdu. Tasumaa eenyummaa keessan of ibsuuf deemsa dheeran deemina. Isinirraa kan eegamu dhaggeeffachuu fi sagalee keessan akka isaan hawwan taasisuu qofa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole viidiyoowwan akkanaa yeroo hundaa akka isin qaqqabu sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Sagantaa biraatti hanga walitti deemutti yeroo gaarii qabaadha. Galatooma nagaatti.